Dr. Jeelaan Kadir durataa koree fatwaa Itoophiyaa fi abbaa keenya leenjisaa du'aatota Itoophiyaa, imaamota, abbaa ulamoota hundaa jechuun ni danda'ama. Itoophiyaa keessatti nama gaafa nuti amiira hin qabne amiira nuu ta'anii karaa nu agarsiisaa turan kabajamoo Sheekh Sultaan Amaan Eebbaa, pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee, kabajamoo Ustaaz Abubakir Ahmad, itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa, kabajamoo Sheekh Xaahir Abdulqaadir, dursaa itti aanaa pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa, kabajamoo Sheekh Hussein Bashir, barreessaa olaanaa mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee, kabajamtoota hoggantoota mana marii dhimmoota Islaamummaa amma dhuftan, Doktora keenya Dr. Kamal Galatuu, muftii durataa muftiilee Oromiyaa, akkasuma kabajamoo sheeka keenya daa'ii beekamaa Sheekh Dr. Mahmud Hussein, itti aanaa dursaa mana marii dhimma Islaamaa naannoo Oromiyaa duraanii, amma immoo gumii araaraa mana marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an, kabajamtoota hoggantoota amma dhuftan kan magaalaa Shaggarirraa, Ustaaz Yahyaanis barreessaa olaanaan mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggaris as jiranii, akkasuma obboleessi keenya Gazaalii Abbaa Firaatis mana marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaatirraa as jiru, akkasuma hoggantoota mana marii dhimmoota Islaamummaa kan hin maqaa keessan hin dhayin ollaarraa dhuftanii fi abbaa keenya walitti qabaa mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheekh Mahmud Huseenaa fi koree isaanii hunduma walumaa galattu hawaasni muslimaa naannoo Oromiyaa keessaa magaalota adda addaatirraa beellama rabbiitiin beellama keenyaan alatti har'a asitti wal geenye hundumti keessanuu irra deebi'uudhaan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Egaa akkuma beekamu kullu nafsin daa'iqatul maut. Har'a nama geggeessinaa boru nu geggeeffama. Har'a gadda namaa labsinaa boru gadda keenyatu labsamuu mala. Dura dursoo ብዙ ሰዎች እዚህ ውስጥ እንዳሉ ገና ኢንፎርሜሽን እየሰማው ነውና ሼክ መሐመድ ዜን ዛህረዲንም እዚህ እንዳሉ ሰምቼ ነበረ። ባይን ስላየሁት ናቸው። ይቅርታ እንግዲህ ስማችሁን ያልተጠቀስኳችሁ ያልጠራዋችሁ ብዙ ሰዎች እንዳላችሁ ኢንፎርሜሽን እየደረሰን ነው። በአጠቃላይ ከነማረጋችሁ በእኛ ቀጠሮ ሳይሆን በአላህ ቀጠሮ እዚህ የተገናኘን ሰዎች በሙሉ አሁንም ደግሜ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይላችኋለሁ። እንደምታወቀው ዛሬ የሰው ለቅሶ ነው የመጣ ነው። ዛሬ ሰውን ለመሸኘት ነው የመጣ ነው። ነገ ግን እኛም ለኛም ሽኝት ይደረጋል። ስለዚህ ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው? እንደዚህ አይነት ክስተት እኛ ቤትም እኛም ላይም ስለሚደርስ ከዚሁ ጀምረን ከወዲሁ ዝግጅት ማድረግ ግዴታ ነው። ለዛ ነው አላህ በቁርአኑ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ሁንዲ ልቡቱ ዱዓ ቀደምቱዳኑ ጀረ ረቢን ዋን ተይፍ du'a of qopheessuun immoo barbaachisaadha. Wal mautu yaati bagtata. Duuti beellamateen dhufu beellamaan hin dhufu. Yaa ummata keenya. Kanaaf dura dursoo doktora keenya muftii Itoophiyaa